Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Eessaa dhufte? Finfinnee. Finfinneedhaa dhufte. Gubbee mataa keetiin hanga keessa miila keetiitti waasti keessa deemee si nyaataan argaa kottume. Har'a gattee baatu nama ta'a. Maalidha siin jedhan keessisaa? Kaanserii dhiigaa. Siin jedhan dhagna kee guutummaa keessa faca'a. Har'aa sitti sii gatee ba'u an argeera. Dhagna isaa keessa faca'ee nyaataan arge. Hammam turee? Kudha sadii. Amma kana baattee teessa. Abbaa aansirraa dhageenye dubbadha. Dhiigi isaa dhiiga kee haa ta'u. Araara waan gootee fulfaadha. Nama kana galataa fiddee waan dhaabduu fulfaadha. Nella bokeessa scorri. Name of Jesus. Tafu. Tafu. Finish. Sarah. Asneda, nagaan siif haa ta'u. Maastra gaamaan Geessa fi. si keessa fiigi. Laali isa bokeessa. Sammaa dhageera. Ati gootu deemi amma chiftii ta'e dhiiga kee. Kaanserii waggaa kudha sadii. Hammamiin fudhatta? Qoricha Guyyaatti ija afur afur guyyaan. Amma gaafa dhattu maarsiin jedha? asii noormaaliidha. Noormaaliidha. Ataan dinqiidha hojiin Waaqayyo, hojiin Waaqayyo nama ajaa'ibsiisa, nama ajaa'ibsiisa. Ataan dinqiidha hojiin Waaqayyo, hojiin Waaqayyo nama ajaa'ibsiisa, nama ajaa'ibsiisa. Ataan dinqiidha hojiin Waaqayyo, hojiin Waaqayyo nama ajaa'ibsiisa, nama ajaa'ibsiisa. Ataan dinqiidha hojiin Waaqayyo, hojiin. Namoonni kakuun isinii kakatamaa oole. Namoonni sagaleen isinitti himamaa oole. Gammadaa. Ataan dinqiidha hojiin Waaqayyo. Ageessaniittu kaanserii waggaa 13.
Baay'ee natti toleera.